Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jecha Qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa siniin jedha. Egaa Abiraamii Ermeellaan intumamtee kan tume immoo Faranjuu fi Biinidha yoo jedhu dubbatee jira. Fuulli ishee kinoo haala kanaadhaanii diddiimatee boboccoorametu jira. Osoo ijji badee osoo gurri badee akkamtu ta'ama gara seeraa deemte yoo jedhu dubbateetu jira jechuudha. Egaa yeroo isaan dhufanitti Faranjuu maalidhaa fi kanati Ermeellaadhaanii kana irra geesse maanni rakkoon jennaani kan ishiin gochaa jirtu ati hin beektu ati irra tumsitaa irratti dabalamteeti waan ishiin jette beektaayii yoo jedhu dubbateetu jira jechuudha. Si waan baay'ee gootaniittu waan baay'ee taataniittu kanaafiyyuu anaaf dhiisaa dhimmi kuni dhimma kootidha naan ilaallata siniin hin laallatu yoo jedhuuni sababa keessaniidhaani nama miidhamu tokkotu jira nama gaddaa jirutu jira isa kanaafiyyuu of qoxxobdee dubartummaa ishee eeggattee kabaja ishee eeggattee aateessu jedhe jechuudha. Gaafa inni akkas jedhuun jaalattee jirtaayi jaalattee taayi hin jedhu seetanii ati jaalattee taa rakkoo kee hangarraatti namni siif hin beekne jaalattee jirta jechuudha. Kaabiraan dhiisiif bakka naa jaalatu itti kenni dabarsiiti hin salphattu ati manaan kee osoo achi rakkattuu maaliidhaaf isaan kana hunduma akka gochaa jiran xaarii kana muluu maaliif akka xaaraa jiranii kuni maaliif akka uumame sirriitti hin bareechitee ni beekta jechuudha. Akka nama hin beekne as garagaltee hin jaalattaa kan jetteen jechuudha. Isayyuu of eegii maa akkana godhatta maa inni akkana si godhu ijoollummaa qabdaa hin bilchaanne akkatti yaadan hin beektu fageessitee yaaddu dubartii faana ganaa akkana godhattaayi osoo gara seeraatti si geessitee umurii kee guutuu hidhamte waggaa 5 hidhamte baata jennaani naa kasastu naa hiisistu yoo nama taateedhaan jechuudha. Isaan immoo Biinidhaan immoo hin caalta umuriidhaan xiqqoo ishii kanaafiyyuu gorsi cuucee kana hin guddanne umaayyuu hin beeku kichuudha jedhan jechuudha. Mee ati jechuudha atama jechuudha ofuma keetiif guddatteetta qoomee jechuun sammuudhaan bilchaatteetta sammuun mee hin bilchaanne dhalli namaa qabeenyaan bilchaachuurra sammuudhaan yoo bilchaate baay'ee bareedaadha jechuudha. Mana kan kee diddee dubartii kana yeroo utaaltu jechuudha yeroo akka barbaadde taatu isayyuu mucaan gubachaa ture inaammatti hin dhungatti jechuudha. Baay'ee tokko harka kee irraa buusii inaammatiin hin qannaa taachaanii ture jechuudha. Kinoo haammadhu irraa sii fudheera jechaanii turte jechuudha. Hin barbaanne akka qaxxettee akka dhaabbattee wajjinidhaan haasoftuudha kan isaan barbaadaa turan jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee immoo baay'ee tokko Abiraam lolaa ture jechuudha isa dhugaa dhimmarraan qabdanii jechaa jechuudha. Biiniinis immoo of taatee haasoftu bakka kan ishiin jechaa jirtu addadha kan ishiin itti dhaadachaa jirtu kuni xiqqoodha iyyuuti jedheeni jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Ta'uu waan hin qabnedha isa dhugaa ta'uu waan hin qabne jechuudha. Ruuttaanis immoo waan dubbatte ni qabdi garuu Abiraam hin fixanne sababni isaas iyyuun illee jechuudha saatiin suni dirqama Abiraam harkaa fuudhamuu qabaa jechaanii ture Abeelidhaan illee jechuudha. Kana akkatti macheessee harka keessa akka ishiin galfattee ni jechaa ture jechuudha. Siruma waan dubbatu iyyuu hin beeku waan jedhu hin beeku jechuudha Abiraam jechuudha. Innaa hin beeknu nuti isiniin jechuun jaaladha. Machaaniitu waan dhufan fakkaata wal lolaayyuu turanii akkana bahe jechaanii ture morma qabaa ture dha'uudhaa fi of eeggadhu sini dallansiisa hiriyummaa keetu afaa ani yoo si qayyamsiise rakkootu uumama jechaanii ture. Kana caala maal na dallansiista wanta ati na dallansiisu tokkollee hin jiru jechaanidha kanii ture jechuudha waan Faranjuun jechuudha. Egaa dhimmi kun hundinuu mana keetti deebi'ii iddootti deebi'ii dhala keetti deebi'ii
Yakani uumamaa jiru inni immoo abaddan isin barbaachisu buqqaatii as keessaa baa jireenya keessan jiraadhaa jiruu keessan jiraadhaa dhimmi koo karaa kamiiniyyuu isin ilaallatu jedheenitu likki isaanii itti mijechuudha. Anis akka kootti otoo achi keessaa baanii bakka dhiisanii waa'ee isaanii dubbachuu baatanii jechuudha. Bakka callee jedhamee wanta ta'amu garamitti akka inni deemu ilaaluudha jechuudha. Inni biraat immoo waa'ee isaati irratti hojjattee gara isaa geessitee kanaafidha haalli tagarsiisaa jiru ergasii maalidha jedhamee edda dubbatame bakka gara tsabalaa geessuudha. Tsabala geessaa siniin jechaa jirra. Tsabala gaamoo inni immoo fayyaa qabanuun jedheettanii kootu iddoo wayii deemnadhaati fuudhaati deema haadhatti maa fuudhanii adeemanii bakka yoo dhuguma fedha walitti deebii gaa'ela kanaa qabaattanii jechuudha. Ilaalamee dhugaa dubbachuudhaaf roottaas fidanii jiru jechuudha. Kan sana jechuun viidiyoo buuseera garuu kanisa sana waca waan ta'eef lola wanaamina waan ta'eef uummatni hin dhageessisu garuu kan roottaas hin dhageessisan muraasa isaa jechuudha. Faranjuu fi Biinii iyyuu fidee dhufe jechuudha. Isaantu fidee dhufe jechuudha. Erga tumanii boodadha ta'uu sana dura ta'uu waan hin beeknu hin qabnu roottaadhaanii reemneellee yoo ta'e gara mana keetiitti si deebisnaa Abiraamitti amma akkasumas illee walillee galaatiillee haasawaa haala isinii mijeessinaa jennaan roottaanii yeroo baay'ee yeroo tokko yeroo wal agarre inuma haasofna garuu immoo jireenya isaa keessaa nama baasuu hin barbaannetu jira waan ta'eef ani immoo hin danda'u kanaa booddee bakka natti ulfaateera wanti hundumtiyyuu humna hin qaban yeroon kun yeroo hin tarrafachuu qabudha jette jechuudha. Gaa'elli roottaa kunii fi gaa'elli wanni hubee wal fakkaata isa dhugaan siniin jedhennaan dhaggeeffannameeru maayetti. ህይወቴን ምን ያህል ሊያከብድብኝ እንደሚችል ገና ከሆኑ ስለማውቀው ማለት ነው። የምሬን ነው የምልክው እና ይህንን ነገር ደግሞ ተቀብሎ መኖር ለእኔ በጣም እንጃ ከባድ ነው። በጣም ይከብደኛል። ካሁን በኋላ ደግሞ በሚፈጠሩት ሁኔታዎች ካሁን በኋላ እኔ እና እሱ ሆነ አንድ ላይ ሆነን ምናምን ከዛ በኋላ የሚመጡት ነገሮችን ሳስባቸው እኔ እንጃ ብዙም ደስ አይልም። ብቻ ሳስበው የምሬ ነው ምልክ ምክንያቱም ገና አሁኑን አይተህ ነው አይደል የማያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል የሚባለው ሁኔታዎችን አይተህ የምትረዳቸው አከሽን ጀቻ ጅርቱቲ እዶ tokko yoo taane irra ta'e akkuma kaleessaa akkuma yeroo darbee wantoonni tokko uumamaan yoo ta'eera ta'e ani hin danda'u humna kootii ol natti ta'eera keessa darbuu hin danda'u biddeen nama quubsu immoo eelee irratti beekuudha kan ifin jechaa jirtu dhugaadha. Osoo nama kana of jalaa hin qulqulleessin warra isaaf hin taane sana namoota arfan sana otoo of jala hin ariini dhugaa dubbachuudhaa fi roottaadhaanii gara manaatti yookiin immoo gara jireenya Abiraamitti deebisuun baay'ee ulfaata. Akka ishiin mana barbaaddu jireenya barbaaddu itti deebi'uu barbaaddu sirriitti hin irraa garuu immoo dadhabbii kanaa fi yaaddoo kana akkaman godha kan jedhu sammuu ishee keessa jira jechuudha. Egaa magochuun hin danda'amu ni waan isaa namaaf hin galu. ገነዘባቸው ነገሮች ይኖራሉ። በህይወት ደግሞ ከዚህ በፊት ያሳለፍካቸው ነገሮች ይኖራሉ። እነዛ ነገሮች ስታስባቸው የሆነ ነገር ያስተምርሃል። ነገ ላይ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ነገ ምንድን ነው ዋስትናዬ? ነገ ምንድን ነው መተማመኛዬ? ይሄ ነገር ሀፒን ቢያደርግስ ምናምን የሚለው ነገር ጥያቄ ውስጥ ይከታል። እና ደግሞ እኔ በጣም በብዙ መንገድ አስቤበት እንደዚህ አይነት ውሳኔ ከወሰንኩ በኋላ ለምን ወደኋላ እመለሳለሁ ይለኛል። አንዳ ከኔን ከሌስ ደበርስ ያዴ kan dhufus immoo akkamittiin hin dabarsuu danda'a kan hin jedhu nayyaadha gaaffinatti huumaa jetti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ማለት በጣም ረጅም ርቀት ተጉዣለሁ እኔ በእኔ እና እሱ ጉዳይ isa hubachiisuudhaaf jedhee wanti nan hin godhiin wanti nan hin ta'in hin jiru daandii dheeraa deemeera jechaa jirti. Egaa saatii dheeraa waliin haasawaa jedhuun jechuudha. Isaanii baazawwii namni saatii dheeraa waliin haasa'edhaa fi walii hin galu saatii muraasa haasa'ee walii galuu hin dhiisu kuni yaadumsa sammuu abbichaati jechuudha. አሁን ያለውን ነገር ሳይሆን መጀመሪያ ራሱ ስታየው በቃ ለሰላሙ ይሁን ለእርቁም ይሁን ምንም ለማድረግ እሱ የሚለኝ ነገር በሙሉ አክሰፕት ከማድረግ ውጭ ወይም ደግሞ ለመቀበል ከመሞከር ውጭ እምቢ ያልኩበት አጋጣሚ የለም። ብዙ ነገሮችን
jalqabumayyuu kaasee waan inni naan jedhu itti yaadurraatiin kan hafe of duuba deebi'ee hin beeku. Ifama immoo gochuudhaafis immoo wanti argamaa jiruu fi wanti ta'amaa jiru wanta bareedaa tokkollee hin qabu jechaa jirti jechuudha. እሺ ያልኩኝ ለማስተካከል በጣም ብዙ መንገዶችን ተጉዣለሁኝ። በቃ የራሳችሁ ውሳኔ ነው። እኛ የምንፈልገው በቃ የመጨረሻ ጊዜ እንኳን አሁን እያስገደድንሽ አይደለም። እያስገድም ማለት እያስገደዳችሁኝማ አይደለም። ጀስት እንደ ጓደኛ ነው የጠየቃችሁን ግን amma akka jechaanii jiranitti yeroo qophaa keessanii haasoftanii akka namoota waliif galuu ni taatu. Yeroo nama faana immoo in haasoftan seeraanii. Kanaaf iyyuume wal argaatii qophaa keessan haasawaa. Nuti akkati Abrahaam faana haasoftuu fi haala si'iif hin mijeessinaa jedhaniinitoo jiru jechuudha. Kana jechuun isaanii egaa isaan lamaaniin akkasumallee Abrahaamis illee gaafatanii haala jiru hundumaa waliidhaan akka haasawaniidhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni kana irratti haasawuu qabu jechuudha. Osoo Abrahaam qulqullaa'ee naannoo isaa namoonni akkas godhii akkana godhii hin jedhaniini hin jiran ta'ee ruutaan diddeetti ta'ee eeyyee meerree umtuu hin jiru innoo tasgabbaa'eetu eenyummaa isaa yookiin immoo qiddisummaa isaa eeggateetu si eegaa jira. Ati immoo maaliif itti mul'achuu yookiin immoo waliin haasawuu didde jedhanii ni gaafatu jechuudha. Ani waa'een isaan ruuttaa bira dhaqanii ruuttaa akkana godhii ruuttaa Abrahaamitti deebi'ii ruuttaa inni si barbaadaa jira jedhaniin kuni anaaf gaaffiidha jechuudha. Isa sana hiriyaa isaaniidhaanii of jalaa baasi jedhanii yoo ta'uu baate immoo jaarsummaadhuma jalqabame sanadhaanii isatu akkas godha jedhanii isaan teessisanii jaarsoliin abbootiin gorsanii jechuudha. Intala sanallee walitti fidanii iddoo tokkotti gorsanii booddee ishii kanaadhaan kinoo akkasittiidhaan sirratiira waan ta'eef gara manaatti deebi'i jedhuun jechuudha. Meentalli kun jechuudha ruuttumti wanti ishiin goote maaltu jira? Namittiin ishiin sunuu silaa hoo jechuudha laasaa deemti akka barbaadde gochaa deemti luqqeettu ishiitti mirmirsaa oolti yooti mee iddoo kamitti balleessiteetu dhiifama godhiifi gaafachiisa. Bira darbiifi gaafachiisa. Wanti ishiin balleessite tokkollee hin jiru. Wanti ishiin goote tokkollee hin jiru. Kan kaleessaa karaa hin taanerra deemtee Abrahaamidhaan sirreessuudhaaf jettee ishiinis hiriyoota hin taane yookiin immoo obboloota hin taane bira deemte sana inni isaa waliin balleessan. Amma garuu tokko lama jedhee jechuudha kan machii hin taane keessa kanii yaada hin taane keessa galee jiru Abrahaamidha jechuudha. Intala ishii sana of biraa buqqisuu dhiise Abeel kana argitanitti Buruukee kana jechuudha of jalaa buqqisuu dhiise ganaa akka xibbaa akka daa'imaatti deebi'ee haasaa jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhe bagatumaan dhugaa rabbii bagatumaan otoo shaffanatanii eenyummaa isaanii dhofkatanii jechuudha. Luqqeettu shiddoo akka ishiin wanni hin taanetti abootteedhaan tumaniyyuu baay'ee bareeda jechuudha. Maal abbootti laxxafamte magneetii dhumtaatime Abrahaamitti. Ruuttaan okkoo dhugaan siniin jedha baay'ee gara laafettiidha. Otoo tokkooti dhugaan siniin jedha asiidii wayitti facaaftee biraa deemti. እንደዚህ ልናወራሽ የቻልንበት መጠን ቲክቶክ ላይ ያየን ላይቭ ላይ ስታወሩ ብቻችሁ ስትገናኙ የሆነ ነገር እናስባለን። እንደ ሰው መሀላችሁ ላይ ሰው ባይገባ እነዚህ ልጆች አንድ የሚሆኑበት መንገድ ቅርብ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። እና ብቻችሁ ስትገናኙ የሆነ መፈላለግን መከባበርን እናያለን። ገብቶሻል? ከሰው ጋር ደግሞ ስታወሩ ነው ችግር እየተፈጠረ ያለው ሌላ ወሬ እየተወራ ያለው እና ቁጭ ብላችሁ የምታወሩበት መንገድ እኛ እናመቻች። ማንም ሳይኖር ከአብሽ ጋር ቁጭ ብለሽ የምታወሪ ናርግዛኔ ላይፍረና ቴሰኒ ባየ ነመት ቶልቱ ወሊን ኢናሱፍቱ የሮ ነማ አርግተኒ ዳራኮኒ ጀቻዳ ከንሳኔ እንጀራን ጀቹዳ ኤጋ ቪዲዮን ሳን ኤራታ ሱመረታ ዳባቱ kanaaf iyyuu tokko maatii haasawaa walii galaa jechaadha kanii isaan jiranii eeyyee jechaanii jira iyyuunis waan baay'ee dadhabdeetti akka du'aa baay'ee safaana buute sirrittidhaan ni beennaa haa ta'uyyuu malee al tokkicha kana jedhaniini
Ani dhugaa dubbachuudhaaf wanti duuba deebi'uu tokkollee hin jiru. Garuu immoo itti mari'adha. Yaada qofaan itti walii gala. Ani waan baay'ee ol buusee gadi buusee ilaaleera. Wanti hundumti isaayyuu giraana dhibeera na rakkiseera. Ani immoo jireenya kanatti deebi'ee asii fachi jechuu hin barbaadu. Wanti ani barbaade akkanan yaadetti naaf hin taane. Nama kanas inni of jalaa fudhachuu yookiin immoo baasuu hin dandeenye waan ta'eef maaliin godha jedhanii bakka isheettee siniifan bilbila haala hunduma keessatti iyyuu dhugaa dubbachuudhaa fi dhugaa ta'ee isinitti himuu hin danda'u ammaaf jetteeni. Isaanis dhuma gubbaarratti immoo kan isaan jechaa jiranii Abiraamidhaan naasofsiifnaa isa faana sirriitti naasa'uu qabna haala jiran faana iddoo tokko taanii walitti adda addummaan osoo hin taane jedhaniin jechuudha. Ishiin deebi'uudhaa fi yaadni ishii baay'ee ifa ta'eetu jira kan isaati jedhan jechuudha. Hordoftootana isa kana dhagaa gooftaan walitti sanaa deebisu yennaa karaa hundumaaniyyuu wal argina. Dirqamadha wal arguun keenya sirriitti wal argina. Sirriitti walitti dhufna waliin inaasofna garuu jireenya mataa keenya hin jiraanna kanadha jetteetoo jirti jechuudha. Egaa sagaala diigaa jiru kanaa diigu jenna sini anaaf maatii naa ta'a na jajjabeessaa siniin jedha.